Egaa kanatti fufee wanti nu irratti dubbannu kan nuyi dhaamsa isiniif dhaamuu barbaannu egaa waldaan keenya ergi dhaabbatee waggaa 2.8 ta'eera. TV'n keenya immoo erga hundaa'ee amma waggaa tokkoof ji'a 8 lakkoofsiseera. Inni immoo yoo xiqqaate waggaa 2tti siqaa jira jechuudha. TV'n ifa fayyinaa ergi hundaa'ee qilleensarra oole jechuudha. TV'n kun egaa TV nama hundumaati. TV'n kun egaa kan nama hundumaati, kan saba hundumaati, kan nama tokko, kan saba tokko, kan waldaa tokko mini. Sababni isaa nama hedduutu ilaalee eebbifamaa jira TV kanatti. Namoonni baay'een isaanii fayyan, namoonni baay'een isaanii eebbifamanii TV kana ilaalaniiti. Kanaaf TV'n kun TV miidiyaa saba kanaati, miidiyaa guddaadha, miidiyaa waaqayyo hojii ittiin hojjechaa jirudha. Miidiyaan kun egaa akkuma nama jedhee irra deebi'uun isiniin jechuu barbaade miidiyaa namoonni baay'een ittiin eebbifamanii. Kanaaf miidiyaan kun kan hunduma keenyaati jechuu barbaadeeti. Egaa miidiyaan kun amma egaa akkuma beekamu waldaan kiristiyaanaa amma cufamee jira yookaan immoo dhaabbatee jira. Namni akka durii kennaa jaalalaa asraatii isaa maal isaa hin fidu. Namootuma karaa TV kanaan arganii beekan malee jechuudha. Egaa waldaan kun immoo hojii guddaa hojjechaa jirti. TV'n kun immoo galii inni argatu galii biraan qabu. Galii inni argatu karaa waldaa kanaati. Dhaabbanni TV fi TV'n ifa fayyinaaf waldaan ifa fayyina addunyaa tokkuma waan ta'eef jechuudha. Galii biraa yookaan immoo fandii biraa hin qabu. TV'n kun kan inni ittiin socho'u. Kanaaf isinii fi akkuma kadhataa turre ammallee namootaaf kadhachuu keenya itti fufna. Kanaaf namni hundinuu TV kana amma humna isaati gargaaruutu irra jiraata. Haa ta'u kan nuyi dhaabbataatti namni hundinuu ji'a tokko gidduutti TV'n kun cufamuu qabu, dhaabbachuu qabu. Kan keenya TV'n kun nuyi itti fufuu qabna. Akkuma ijaarsaaf gochaa turre ammas TV kanaaf gochuutu nurra jiraata. Isin cina dhaabbachuu qabna. TV ifa fayyinaa bira dhaabbachuu qabna. TV'n kun kan keenya. Dhaloota hedduutu ittiin fayyee, biyyatu ittiin geddarame, dhalootatu ittiin eebbifame. Kanaaf isin cina dhaabbachuu barbaanna kan jettanii hundumti keessan amma wanti nuyi dubbannu kun egaa wanta guddaa miti, wanta cimaa, wanta baay'ee namatti ulfaatu mini. Deddeebinee akkuma kana dura goone isiniif kadhannaa amma namni amma dandeettii isaa akka inni godhu hin barbaanna. Haa ta'u malee dhaabbataatti namni tokko ji'a tokko kana gidduutti kan inni gochuun irra jiraatu yookaan galchuun irra jiraatu nuun immoo deddeebinee isiniif kadhanna jechuudha. Birrii 200 gargaarsa TV kanaaf jedhee birrii 200 yoo gumaache hojii guddaatu hojjetama jechuudha. Sababni isaa maaliif kanas hin gaafanne sabni keenya baay'ee harkaan qabu. Yeroon kun immoo yeroo rakkisaadha, yeroo dadhabsiisaadha. Namni iyyuu yeroo itti nyaatee buluu dadhabu ga'aa jira. Amma dhukkubni kun biyya kana irratti wanta hamaa geessisaa jira jechuudha. Haa ta'uutii birrii 200 guddaa miti. Kanaaf uummanni keenya hamma kana baay'atu 200 yoo galchee TV kanaaf hojii guddaatu hojjetama jechuudha. Amma gaa kaffaltiin nutti ga'aa jira yeroo gabaabaatti jechuudha. Kaffaltiin wanta nutti ga'aa jiruu fi yoo kanan ta'u ta'e TV'n kunis gara cufamuutti waan adeemuuf TV'n kun immoo utuu hin cufamin fuula dura namni hundinuu birrii 200 yoo gumaache isinitti meera. Waldaa kana nu gargaaree hojii guddaa hojjechaa kan ture egaa biyya kana keessatti warra kiristiyaanota duwwaa miti. Warri obboloonni keenya warri islaamaa illee warri ortodoksii illee ilaallee fayyaa jirra eebbifamaa jirra TV kanatti. Kanaaf immoo gumaacha goona jedhanii kan deddeebisanii mana kana ijaaraa turan illee jiru. TV kanaaf illee kan galchaa jiru. TV'n kun kan keenya kan saba kanaati. Kanaaf hin deeggarra hin tumsina jedhanii yaada kan kaasaa jiran jiru. Kanaaf egaa birrii guddaan gaafanne nu immoo birrii muraasa kan gaafanne nu saba keenya. Sabni keenya hundinuu immoo wal ga'ee inni amantii kana keessa jiru. Inni amantii kana keessa hin jirre sabni keenya kamniyyuu nama tokko takkasnaan jedha dhiyoo kana ani amantiin koo waaqeffataadha jedhaan. Garuu sababima afaan kanaan darbuufillee sababima TV'n kun kan saba kanaaf ta'uufillee ani gargaarsan godhaa ani isin cinan dhaabbadha jedhee dubbachaa ture jechuudha. Akkasumas islaama keessaa ortodoksii keessaa illee kan dubbatan jiru. Kanaaf TV'n kun kan saba kanaati hojii guddaatu hojjetamaa jira. Akka amantaa duwwaatti hin ilaalina hospitaala TV akka TV amantaa duwwaatti hin ilaalina hospitaala waldaan kun. Kanaaf nama hundumaa dhufee fayyaa jira waan ta'eef birriin 200 guddaa sabni keenya miliyoona 50 miliyoona 60 ol siqeera. Yoo xiqqaate amma kanaa ol ta'eera.
Kanaaf namni kun yoo walitti dhufee birrii 200 yoo gumaachee hojii guddaadha kan hojjetamu jechuudha. Kan waggaa tokkollee cufuu dandeenya jechuudhaan. Kanaaf nuunis garaa guutuudhaan isin tajaajiluudhaaf utuu yaaddeen utuu hin dadhabini. Kanaaf waldaa kanarra immoo ba'aa guddaatu jira gaa akkuma beekamu tajaajiltoota hedduu qabdi tajaajiltoota hedduu kanaaf mindaa kaffaltii egaa amma waldoonni adda addaa abiyaata kiristaaniin illee yookaan tokkummaa waldootaa illee gargaarsa adda addaa gochaa jiru jechuudha tajaajiltoota iddoo adda addaa fi nummoo waldaa keenyaaf waldaa kanarra illee tajaajiltoota waldaa kanarra illee dabarsinee namoota hedduu gargaaraa jirra warra daandiirra bulanii akkasumas immoo namoota sababii dhukkuba kanaaf rakkina keessa jiraniif illee gargaarsa guddaa gochaa turreerra jechuudha. Kanaaf birriin 200 baay'ee namatti ulfaatu ijoolleen illee galchuu dandeessi wanta argatan irraa sabni keenya walitti dhufee karaama akkaawuntii kana dura galchaa turtan waldaa ifa fayyina addunyaa akkaawuntiiwwan arfan jiran sanarra akkasin galchitan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna birriin 200 guddaa miti. Akkasiidha sabni keenya yeroo mammaakuu loomii 50 nama tokkotti baadha. Nama 50maaf garuu urgaadha jedhaan. Kanaaf birriin 200 guddaa beekaa kana caalaa isin hin gaafannu jenneeti. Sababni isaa baay'ee isin dadhabsiisuun barbaannu baay'ee nu gargaaraa turtaniittu baay'ee nu cina dhaabbachaa turtaniittu ba'aa keenya nu wajjin baachaa turtaniittu TV kana kaleessa dheengadda isintu fidee asiin ga'e waldaa kanallee kaleessa dheengadda isintu fidee asiin ga'e jaalala waaqayyoon isin gaafannaa akka isin gootan isiniin jenna wanti itti dabaltan yoo jiraattanii gaafa qarshii 200 gaafannu qarshiin kun guddatee osoo hin taane tokko eebbisuu harka waaqayyoo amanneeti lammaffaa baay'ina saba afaan kana dubbatuu fi saba TV kana hordofu kallattii garaagaraatiin TV kana YouTube'dhaan TV'dhaan akkasumas immoo kallattii social media adda addaatiin hordofuu ilaalleeti jechuudha. Namni tokkotti akkuma amma jedhamee nama tokkoon miiliyoona 5 kaffalii jechuurraa namni miiliyoonni 50 keessaati namni miiliyoonni 5 qarshii tokko. Namni tokko miiliyoona 5 kaffaluurra namni miiliyoonni 5 qarshii tokko yoo walitti fide miiliyoona 5 ta'ee kaffalamuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf nama tokkoof ba'aa wanti ta'e sun yoo walii qabnee yoo wal gargaarree itti fufuu dandeenya. Inni kan biraan TV afaan Oromoodhaan hojii afuraa hojjetu kana biyya especially biyya Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo kanaan TV kana warra geggeessuudhumti yookaan tamsaasuudhumti iyyuu TV afuraa mitiiti. TV humti kan miidiyaa mootummaa iyyuu lubbuu namoota hedduudhaan kallattii siyaasaatiin lubbuu namoota hedduu erga fixeeti sa'aatiin 24 baname umurii keenya keessatti dheengaddaadha kan inni baname kaarraan kana yeroon qabu ture amma immoo waaqayyo yeroo fidee TV'n afuraa akkasitti sa'aatii 24 tajaajilu waaqayyo sabuma kana eebbisee carraa nu laatee ayyaana nu laatee mul'ata nu laatee kana mul'isuun isaa waa tokko waan ta'eef xiiqiidhuma kanaatiif yeroo amma dubbannu kana namni moobaayilii of harkaa qabu namni moobaayilii isaa of harkaa qabu mana isaa keessa taa'ee biiroo isaa keessa taa'ee bakka daldalaa isaa taa'ee YouTube'dhaan kan ilaalaa jiru TV'dhaan kan ilaalaa jiru yeroo amma dubbannu kanaati jalqabee baankota arfan sanaan ala deeggarsa kan biraa akkaawuntii irratti gaafachaa jirru hin qabnu kan beekuu qaban. Amantoonni keenya isa gara dhumaatti dan dubbadhaa namoonni bifa garaagaraatiin social media maqaa fakkeessanii namootarraa maallaqa fudhatanillee waan jiraniif kana gara dhumaa irratti ammallee nan dubbadha sababii ta'eef dubbachuu waan dirqama ta'uuf jechuudha. Galaana gama kan jiran ammuma YouTube irraa gaafa argan kallattii garaagaraatiin gaafa yeroo nuyi dubbannu kan argan bank akkaawuntiin keenya baankii daldala Itoophiyaa baankii Awaash baankii intarnaashinaali Oromiyaa fi baankii gamtaa Oromiyaa qofaan deeggarsa nuyi amma gaafannu kana gochuu akka danda'an maqaa nama kan biraan akka hin taane namni immoo kan beeku iftoomina qabaachuu kan qabdanii maqaa ergamaa Geetahuun miti maqaa paastar Ifaan miti maqaa paastar Lolaan miti waldaa ifa fayyina addunyaa jettanii baankii daldalaa lakkoofsa TV keenyaa jalatti argamaa jiru kanaanii
akkasuma baankiin intarnaashinaali Oromiyaa, baankiin gamtaa Oromiyaa, baankiin Awaash kan argitan kana ta'uusaa beektanii akka kanaan deeggarsa gootan jechaati kan nuti isin jajjabeessinu. Egaa maallaqi qarshiin 200 isinuu beektu. Hoteela guddaa miti kaaffee fudhannee dhannee nu qofaaf aannan akka isheen bittee nu galchitu hin beekna. Nama kan biraa darbite akka isheen hin gargaarre qarshiin 200. Garuu nama hedduu taane qarshii 200 yoo walitti finne 200 yoo walitti finne waan guddaa hojjechuu akka dandeenyu gamanumaatii fagootti waan jabaa akka hojjennu ilaaluun barbaachisaa ta'a. Nullee kanuma yaanneeti waan ta'eef jechuudha. Kanatti dabalatee egaa wanti amma nan dubbadha jedhee amma dubbadhee wanti muree gaarii ta'a sababii ta'eef sooshaal miidiyaa wal qabatee wantoonni garaagaraa dhimma maallaqa kanaatiin deeggarsa garaagaraa gaafachuudhaan fakkeessuudhaan sobuudhaan keessumaa ijoolleewwan biyya Arabaa jiran galaana gama kan jiran biyya garaagaraa kan jiran namoota adda addaa gowwomsaa turuun kallattii garaagaraatiin beekamaadha. Kanaaf amma faakta waan ta'ee ijoolleen galaana gama yookaan biyya Arabaa jiranis akka isaan kana beekan hin barbaada jechuudha. Akka isaan kana beekan hin barbaada. Gamanumaan maaliif nus maallaqa gaafachaa jirra. Inni hatu fakkeessuudhaan inni bakkee jirus maqaa keenya fakkeesses maal gochaa jira? Maallaqa kan inni gaafatu. Yeroo garaagaraatti ani Apostil Geetahuun jedhee maallaqa kan gaafatu hedduutu jira sababii ta'eef Apostil Geetahuun kophaatti maallaqa akka hin gaafanne beekuu akka qaban barbaanna jechuudha. Kophaatti akka maqaa Apostil Geetahuudhaan maallaqi hin gaafatamne akka beekan himuun barbaada. Kana beeksisuun nurra waan jiruuf jechuudha. Namni keenya burjaaja'uu hin qabu waan ta'eef warra sobanii hatan kanaan. Kanaaf yeroo garaagaraatti sooshaal miidiyaa irraa mana namoota baay'ee kan seene ijoollee baay'ee kan gowwomse maqaama Apostil Geetahuuniin kan jiru kanaan dura TV irrattis dubbanne sooshaal miidiyaa keenya TV ifa fayyinaa irrattis maxxansinee kan jirru maqaama Apostil Geetahuun Apostil Geetahuun immiruu isa jedhu emmi lama ta'ee immiruu kan jedhu in agarsiifamaa iskiriinii kanarratti arguu dandeessu. Emmeruu kan jedhu Apostil Geetahuun emmeruu kan jedhu sirrii akka hin taane inni sobee kan ittiin maallaqa namarraa sassaabuu fi akkasumas lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 935871487 irraan deebi'aa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 935871487 lakkoofsa sanaan akka maallaqni galuuf godhee lakkoofsuma bilbilaa kanaan miiseejiidhaan maallaqa namni baafachaa turuudhaaf nama gowwomsaa turuun maqaan isaa aga ammaatti sooshaal miidiyaadhaan kan mul'isu yoo ta'e suuraan isaa dhokataa yoo ta'e iyyuu nama Geetahuun Baqqalee Nigusee nama jedhamu warri galaana gama jirtan maqaa kanaan galchaa kan isiniin jedhamu Geetahuun Baqqalee Nigusee kan jedhamuun deeggarsa akka nuti hin gaafanne akkasiin beektan barbaanna. Geetahuun Baqqalee Niguseedhaaf deeggarsa gootanii maallaqa galchitanii Apostil Geetahuuniif galchine kan jettanii yoo of gowwomsitan kan ta'u yoo ta'e dogoggora akka ta'e akkasiin beektan barbaanna jechuudha. Dhimma sooshaal miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa nama kamii wajjin iyyuu chaatiin godhu yookaan immoo nama kamii wajjin waliin barreessu warri akkasiin kana beektan dan barbaada. Nama kamii wajjin waliif hin barreessu. Peejii TV ifa fayyinaarraa kan hafe irrattis irraa kan hafe dhuunfaa kootiinis sooshaal miidiyaa baay'ee hin fayyadamu. Kanaaf namoonni baay'een akkasiin kana keessa beektan hin barbaanna. Namni baay'een kana keessa beeka. Namoonni baay'een maqaa keenyaan daldalaa jiru. Maqaa TV keenyaanis daldalaa jiru. Maqaa kootiinis daldalaa jiru. Isa kan akkasiin hubattan isin gaafanna. Nama kamiinan Feesbuukiidhaan birrii ergaa hin jedhu sooshaal miidiyaadhaan birrii ergaa hin jedhu tokkoof tokko wanti nuyi gaafannu yoo jiraate wanti nuyi dubbannu yoo jiraate karaa peejii TV ifa fayyinaa jedhu karaa yuutuubii TV ifa fayyinaa official jedhuuf karaa TV ifa fayyinaa akkasuma karaa Twitterii, Instagramii hundumtiyyuu karaa TV ifa fayyinaati malee karaa Apostil Geetahuun emmiruu kan jedhuun hin gaafannu gaafannees hin beennu kanas hin goonu sichis hin goonu kana keessa akkasin beektan akkasin keessa nu bartan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna asumaa wajjiniin jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha buloonni keenya waan baay'ee kaasaniiru
akkuma amma dubbatame waa'ee deeggarsaa ijaarsa manaa nu wal qabatus baay'ee nu bira dhaabbachaa akka turame siniif kadhatamaa akka turame mul'ata kan deeggaraa akka turtan sinis beektu namni hundumtuu beekaa jechuudha. Amma immoo kunoo yeroo kana duraani TV fayyinaa kana amantoonni baay'inaan dhufanii bal'inaan dhufanii asitti yeroo waaqeffatanii TV'n kun nu jalaa cufamuu hin qabu jedhanii ammuma isaan gargaare waaqayyo isaan gargaare 1,000 ta'u 100 ta'u 200 deeggaranii deemu jechuudha. Amma immoo akkuma beekamu namni hundumtuu waldaan hundumtuu mana ofiisaatti deebi'ee manatti waaqessaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo rakkina uumamee jiru argee TV'n kun akka hin dhaabbanneef maal gochuutu nurra jira jechuudha. Namni hundumtuu mana isaa taa'ee waan isatti hin ulfaanne waan gabaabaa waan salphaadhaanii mul'ata kana deeggaruun gaariidha. Akkuma amma dubbatame maaliif akkana isiniin jenna nun ummati Oromoo baay'eedha. Afaan Oromootiin karaa afuuraa lallabaa kan jiru TV'n araaraa akkasumas mo'aa TV ifa fayyinaa kan jedhu kana isaan kana sadan duwwaatu jira jechuudha. Kana kana maal jechuu barbaadee turanii TV kana jajjabeessuutu nurra jira. TV kana bira dhaabbachuu nurra tumsuu nurra jira. TV'n kun waan inni hojjetaa jiru argitaniittu mana keessan keessa teessan yeroo kadhatamu yeroo lallabamu mana keessan keessatti bu'aa inni buuse siniyyuu beektu. Sanii asichi sitti nurra namoonni baay'een bilbiltanii dubbattanii amma kunoo dhuga baatii amma himamaa jiru kanayyuu kun ragaa tokko jechuudha. Kan amma nuti qindeesse utuu hin taane warra rakkateetu atuu TV kan ilaalu waaqayyo isaan qaqqabee waaqayyo isaan fayyise jechuudha. Fakkeenya isiniin jedhaani yeroo ammaa dhukkubi kun dhufe utuma akkas TV'n kun amma cufamee jira ta'e fakkeenya TV'n kun hin jiru yoo ta'e namni maaliin jajjabaata mee ta'a yaada. Dura namni mana namaa dhaqee jajjabeessaa mana ol dhaqee ol jajjabeessa wal barbaada karaa adda addaatiin dhaqee wal tajaajila ture jechuudha. Amma garuu tokkummaan obbolootaa gara manaatiitti deebi'ee jira. Kanaaf TV'n kun immoo asuma taa'ee waaqayyo bakka hundumaatti hojjechuu waan danda'uuf harka waaqa isa bakka hundumaatti hojjetu kan amannee harka waaqa deddeebi'ee dhufe mana keessaa akka waan amanamneef karaa TV kanaa isin tajaajilaa jirra jechuudha. Karaa TV fayyinaa kana isiniif kadhatamaa jira eebba addaa isin irratti ta'aa jira. Kanaaf namooti immoo kana dubbachaa jirtu kun immoo itti dabala biraas hin qabu waan tokko sossobbii biraas hin qabu argaa jirra jechuudha bu'aan isaa. Kana ormiyyuu beeka isa kana akka ormi beeku immoo ani Gambeela irraa yeroo darbe bilbilanii tokko amantaan koo ortodoksiidha mul'ata gadeeggiruun irra jira jedhee dubbataa ture. Buleessi tokko soolataa irraa akka jechaa ture jechuudha. Namoonni adda addaa illee deeggaraa jiru. Harargee keessaallee mul'ata kana bira dhaabbachuu qabna jedhanii warrumti musliima ta'an illee kun gaariidha afaan keenya lallabaa jirtu jedhaniitu bu'aa isaa argaa jiru jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaanne mul'ata kana deeggaruudhaa fi akkuma amma dubbatame birri 200 yoo laattan salphaadha. Gin yoo walitti dhufe maal godha jechuudha. TV kanaaf bu'aa guddaa buusa. TV'n kun akka lubbuu horatee turu taasisa. Innaa ammumarraan kaaftanii namoonni isa kana namaan hin mari'atinaa baay'ee isaa namaan hin mari'atinaa keessa keessan dhaggeeffadhaa waan waaqayyo keessa keessanitti murteesse akkasin gootan waamicha isinii goona jechuudha. Maaliif sababiin isaa maaliif inni kaan TV kun akka inni badu kan barbaadu jiraachuu danda'a hin beeknu nuni akka inni hin jiraanne kan godhu barbaadu jira. Innaa kanaaf maal gootu mari'adhaa keessa keessanitti kadhadhaanii nun kan sin gaafachaa jiru 200dha. Sin immoo keessa keessanii 200 ol sin murteesse taanaan 500 isaa ol taanaan waan waaqayyo sin murteesse keessa keessatti akka gootan waamicha isinii goona. Gara xumuraatti waa'ee sooshaal miidiyaa wajjin wal qabatu yaada koo amma buloonni dubbataa turanii TV'n ifa fayyinaa akkasumas beekamaadha. Akkaawuntiin waldaa keenyaa beekamaadha. Foddaa televezyiinii irra jira. Lakkoofsi biraanis hin jiru 61 75 75 75 han biraan hin jiru jechuudha. Inni ka biraan immoo duwwaa 911 90 35 90 kana kan isin dubbistan kan isin biiroo keenya argattan. Kanaan alaan garuu kan biraan akka hin jirre beektanii ergamaa geetutu bilbilaan birrii na gaafate ergamaa geetutu nama akkas naan jedhe isatu naa kadhate bilbilaan irratti raajee waan akkasii naan jedhe jettanii ofuma hin goyoomina. Kanaaf nun teessoon keenya beekamaadha. Bishooftu jirra. TVdhaan darba wanti darbu hundumtu YouTube irraan hin darbaa karaa YouTube keenyaanii TV ifa fayyinaan hin darbaa jechuudha. Kanaan kan darbu yoo jiraate nu fakkaatee kan darbu inni abbaa sobaati. Nun hin beennu abbaa sobaa akka ta'e bartanii sobaa wajjin akka hin rakkanne siniin jenna uummanni keenya hin burjaajinaa siniin jenna. Eebbifama wanti nu jabeessuu barbaade qarshii 200 gaafa jennu guyyaatti gaafa yaannu qarshii 200 tarii kan natti guddata jedhu jiraachuu danda'a. Garuu karaa kabraa yaannu. Har'a guyyaa nuyi dubbannu irraa jalqabee ji'a tokko keessatti qarshii 200 namni tokko qarshii 200 gara akkaawuntii waldaa ifa fayyinaatti akka inni galchuudha kan gaafachaa jiru ji'a tokko keessatti. Qarshii 200 gaafa ji'aaf qoonnu guyyaa 30 gaafa qoonnu
guyyaatti qarshii 6 saantiba 60. Qarshii 6 saantiba 60 guyyaatti. Kanaaf yoo maal dhiisne iyyuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaatti shayee tokko yoo dhiisne yookaan buna tokko yoo dhiisne qarshii 6 fi saantiba 60 gara waldaa yookaan akkaawuntii waldaa ifa fayyinaatti galchuu dandeenya jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf akka karaa kana yoo yaadne gaarii ta'a. Guyyaatti qarshii 6 saantiba 60 yookaan qarshii 7 guyyaatti qarshii 7 gaafa yaadnu ji'atti qarshii 200 galchuun hagas mara waan nu dhibu miti waan ta'eef. Waan nu dhibu miti waan ta'eef kallattii hundumaan uummanni keenya mana isaa taa'ee yeroo ammaa kana keessa galaana gamana kan jiru haala garaagaraa keessa kan jiru even waldaan illee deebitii jedhanii kan abdii hin qabne akka abdii horatan waldaan Kiristoos hin jiraatti itti fuftee waan ta'eef. Kanaaf akka abdii horatan rakkin nama jiru kun osoo nuyi TV kanaan sagalee jabeessu, sagalee dhaabu, sagalee abdachiisu, sagalee waa'ee Kiristoos, waa'ee fayyina isaanii utuu itti lallabnu akka bor ifti haaraan jiru kan agarsiisu nutu harka wal qabatee qarshii 200 kana walitti fidee wal dhaabuu danda'a. Kanaaf jabaadhaatii ji'a tokko keessatti qarshii 200 guyyaatti qarshii 6 saantiba 66 walitti qabuudhaan TV ifa fayyinaa atumsinuu jedhee tan dhaamsa koo asirratti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa kana duwwaas mini gaariidha. Abboota qabeenyaa hedduu qaba sabni kun. Abboonni qabeenyaa keenya immoo yoo dandeessan 500 1,000 2,000 nan galcha kan jettan galchuu dandeessu. Garuu wanti nuyi dhaabbataatti keenya isa 200 kanaadha. Inni danda'u immoo isaa ol galchuu danda'a. Yeroon ammaa gaa yeroo rakkisaaf yeroo dukkanaadha. Ispeeshaalii tajaajiltoota keenyaaf tajaajiltoonni keenya kaleessa dheengaddas hin tajaajilaa turaniiru. Waldaa garaagaraa keessa kan jirtanii iddoo garaagaraa keessa kan jirtanii waldoonni tajaajiltoonni waldaa Kiristoos tajaajiltoota keessan kaleessa dheengaddas hin tajaajilaa turaniiru. Har'a garuu namoonni baay'een beela hamaaf saaxilamaa jiru. Kanaaf beela hamaaf saaxilamaa waan jiraniif akkasin tajaajiltoota keessan, paasteroota keessan, luboota keessan, wangeelaawota keessan cina akkasin dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Sababni isaa tajaajilaan kaleessa isin tajaajilaa ture har'a yeroo inni beela'u isinitti dhaga'amutu irra jiraata. Tajaajilaan qabeenyi isaa waldaa kiristaanaati. Kanaaf ijoolleen isaa faca'uu danda'u, beela'uu danda'a, rakkachuu danda'a, miila qullaa deemuu danda'a. Tajaajilaan akkuma nama waan ta'eef kaleessa dheengadda dadhabee isin tajaajilaa ture. Tajaajilaa keessan qabadhaa isiniin jennaa waldoota garaagaraa keessa kan jirtanii. Akkasumas immoo amma paasteriin kaasee ture. Egaa biyya kana keessatti ispeeshaalii TV'n afuuraa afaan Oromoodhaan darbu TV 3tu jira. TV kanallee tumsaa. TV'n araaraa jira. TV'n mo'aa jira. TV'n ifa fayyinaa jira. Tumsaa cina dhaabbadha. TV'n kun kan keenya. Warri biraan TV meeqa akka isaan qaban beektu isiniyyuu. Nuyi garuu TV 3 kunuunfachuu irra isayyuu cufuudhaaf namoonni baay'een aggaamaa jiru. Namoonni baay'een ololaa jiru. Kanaaf TV kana cina dhaabbadha. TV'ota afuuraa sadan jiran kana akka inni hin cufamneef adaraa keessan cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Qabeenyi keenya kan walii keenyaati. Qabeenyi saba kanaa kan walii keenyaati. Kanaaf jabaadhaatii cimsaa TV'ota afuuraa sadan jiran kana cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkaataa biraan deebinee amma wal arginutti isinii kadhannaa yeroo hundumaa dhaabbannee garaan keenya yaanni keenya isinii wajjini isinii kadhannaa lafa dhaqnutti iddoo dhaqnutti gaaratti yeroo baanu yeroo kadhannu yeroo kamitti tajaajiltoonni keenya yeroo kadhatanii isin cina jirraa isinii kadhannaa isinii samma dandeessan waldoota kiristaanaa cina dhaabbadhaa barriif jireenyi keessan haa eebbisu haa eebbifamu shaaloom eebbifamaa nagaa waaqayyootiin.